بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتو يوتيوب channel كامل ميديا جلت أرقمتن عندي كيسانو نجيني ربي تفيت الإساء رحمني إساء بك جرتنت إسن هاقه. بارك الله فيكم، أسعد الله في أيامكم وفي أوقاتكم. يرو كيسن يرو قالي في yeroo gaarii kana keessa rabbi barakaa isiniif haa godhu. Egaan obboleewwan keenya hayaanni duniyaa kun guyyaarraa waan ajaa'ibaa nu dhageessisa. Wamaa naquunu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Wanni nuti jennu kana qofaa jechuu rabbiin guddatee olaanee humnis quwwaanis kan isaati. Maaliif yoo jennee آخر الزمان كيسا علمنا ما بننسته بننسنو يو وليساتي ولنياتو لكي نياتي فيدي والنياتي سمالي لكي نياتي فيدي والنياتي سا برا قرتي أمانان فودمي أمانان ضيعمي bara wanni inti nama bira kaa'atte kayyaname bara ammoo waan ati qabduuf ilmi namaa ajjeefamu keessa jirra jechuu. Keessattu kan rasuulli alayhi salaatu wassalaam istawsuu binnisaa'i khayran dhalaa irratti toltuun isinii dhaama akka tola itti ooltan jedhee rasuulli alayhi afdalu salaati wa atammu tasliim akkaan nu gorsee akkaan nu barsiisee jedhe otoo tahuu haadha manaa ofirratti haati manaa abbaa manaa ofirratti kan rasuulli abbaan manaa isii rabbii gaditti osoo namni sujuuda bu'aniif jiraate haadha manaan miila abbaa manaatti sujuuda buusisa kan rasuulli jedhe haqqiin kun hundi dagatame jechuu. Keessattuu yeroo dhihoo kana kan dhageenyu waan nama gaddisiisaati. Najjaana Allahu min zaalika, rabbi kanarraa illee najaanu haa baasu. Abbaa manaa darree, abbaa manaa kaa'inee, abbaa manaa gantuu dhiira akkanaa rabbi lafarraa qaba jechuu. Dhiira haadha manaa ofii, haadha ilmoo ofii, onnee nama balleessa, akkatti dubbatan illee nama dhabsiisa. Dhalaa miskiina dalagattee galuudhaaf erga waa of hirkaa dhabne taa'i an dalageetin haala jiruu jireenyaa ergee mijeessaa jetteeti manaa baateeti mana keessatti biyyatti isa dhiifteeti ilmoo dhalte harkatti dhiifteeti biyya arabaa dhufteeti halkanii guyyaa ibiddarra dhaabattee naanneffamteeti halkanii guyyaa rakkatteet halkanii guyyaa rakkifamteet halkanii guyyaa boocheet cinqaa kana hunda dandamatteet cinqaa kana mara isaa dandamattee keessa dabritee jiruu abbaa manaa isiitti jiruu godhanna ittee horii ergite. Mee dhagahaa warri dhiiraas dhaggeeffadhaa bareechaati. Zulmii akka kanaatu jira jechuu. Horii ergiteet jireenya ijaareet horii sanaan waa godheet mana ijaareet mana isiin ofiisiitiitti galuudhaaf ijaarratte warra irratti fuudhaa jechuu. Billaahi bakka zulmiin geesse bakka miidhaan duniyaa kanarratti qaqqabdamee ija qalbiitiin haa gallaallu. Ati asii jiruu kan koon ijaarradhaa nan tolfachaa jira maatii kiyyattiin galaa jira jetteetu waa qopheeffatti inni achi miskiinni gaafa san
huccuu jijjiirrachuu hin dandeenye miskiinni gaafa san magaalaa dhaqee shaayii tokko dhugee bahuu hin dandeenye miskiinni gaafa san huccuu tokko ofirraa miiccatee nama fakkaachuu hin dandeenye miskiinni ganda arabaa dhaabatteeti miskiinni namaa oofamteeti miskiinni namaaf tumamteeti miskiinni namaaf ajajamteeti jiruu tolfattee jiruu isitti gaafa galuu jettu jiruu san irratti fuudhe duuba. Yaa zulmii yeroo keenya ammaa kana yaa bara nuti keessa jiru zulmii ilmaan namaa dalagaa jiru walirratti. Gaafa isiin maraatteet akka taatu dhabdeet qabeenya isii irratti fuudhe waan asii of harkaan qabdu itti ergaa turte. Meeqa shamarraniitu nama hin beenneen nama maalummaa isaan beenneen bulii waliin ijaarrataa jira. Kan biyyatti waliin dhalatanii waliin guddatanii wal fuudhanii jedhan. As teessee horiitti ergiteen nama mana jaareet irratti fuudhe. Gaafa isiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kana malee waan jennu hin qabnu. Gaafa isiin asirraa biyyatti galtu qabeenya ofiitti ilmoo ofiitti mana ijaarratte san harkaa fuuti jedheeti billaahi bakka zulmiin dhiiraa geesses ilaali bakka gadhinni dhiiraa geesses ilaali dhiira maraan immoo jedhaan jiruwan keessa jira mujrima akkanaatu keessa jira zaalima akkanaatu keessa jira kan naatoo namaa hin qabne akka kanaatu keessa jira duuba. Gaafa siin asii kana dhageessee jiruu ofiitti galtu kootu bakka bashannanaa dhaqnaa hoteela magaalaa deemna jedhee fuudhee baheeti achitti irraa buuse jechuudha. Si boleessa kiyya biyya ambaa teessee dhalaan miskiinii dalagattee biyya ambaa teessee maatii ofii jijjiirtee biyya ambaa teessee jiruu ofitti ijaartee uffata sirraa jijjiirtee taraa namaatti ol kaaftee si dhaabdee luka lamaan kan ati sila luka lamaan dhaabachuu dadhabde jiruu duniyaa keessatti luka lamaan dhaabattee qixxee namaa deemuu kan dadhabde nama si gooteeti si deemsifteeti hadha sossobdee ilmoo dhalaa achi baaftee morma irraa kutte sababii qabeenya siin irraa fuutiif sababii warra irratti fuudhe qabeenya si irratti zulmi gosa kana addeeme fagoo miti yeroo maadhiyoo kana keessa lafuma baatiin guunne keessa wanni akkanaa tahe. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Rabbiini beekaadha. Garuu bara kana namni eenyuun haa amanu gaafa kan ati itti dhaltee dhala kee harka isaa keessee akka kana sirratti dalage haddii kana sirratti godhe haddii kana lubbuu kee baase haddii kana jiruu kee dhabamsiise kan ati hin beekne kan guyyaa keessa walitti dhufte maal akka godhu. Jiruun ilma namaa yeroo ammaa kana khaxara keessa jira rakkoo guddaa sodaachisaa keessa jira bara dhiyeenyaa kana baay'ee sodaachisaa keessa jira jiruun ilma namaa. Nama waan ati tahaabbatte irratti kan biraa fidee lubbuu kan keessaa baasu dhiira akkanaa kanatu dhiira maqaa balleesse kanatu dhiira kaahinee gochisiise kanatu dhiira darree gochisiise kanatu gantuu taasise jechuudha. Rasuulli alayhi afdalu salaati wassalaam istawsuu binnisaa'i khayran taraa meeqatti deebi'eeti dhalaa keessan irratti tola itti oolaa akka daa'imaati isaan akka daa'immaniiti dhalaan tola itti oolaa qalbii itti laafaa jedhe malee morma isaa irraa buusaan jenne isiin tahaabdee hafidduu isin harkaa nyaadhaa ajjeessaan jenne rasuulli alayhi afdalu salaati wa atammu tasliim. Inumaayyuu ati bahii dalagii fidiidha malee isiin hataa abduu miti. Egaa eefaa haalli jiruuf jireenyaa yeroo keenyaa wal keessa darbinaan darbite zulmiin haddii kanaa
zulmiin gosa kana ga'u namati waliin jiraattee waliin teessirraa gaafa asirratti dalagamu maal akka obbolaawwan kan koo kanneen bakkee jiran kanneen bakkee jirtan kanneen eessarraa namni kun dhufee eessarraa bahee kan hin beekne kan horii nyaatamaattan hin komannu jechuudha warra bakkee keessaa isin nyaatee badaaru isin hin komannu zulmiitu akka gara dhabe miidhaatu bakka itti dhaabatu dhabe jechuudha miidhaatu huduuda daangaa dhabe jechuudha kan guyyaa keessatti isin walii gallaan horii isin hirkaa fuudhee badee sanuun dubbatinaa dhiisaa sana kanatu jira nama itti dhala itti kennitee dhuftee biyya ambaa keessa waggaa meeqaaf teessee jiruutti jaartee qajeelchitee galuudhaa gaafa kaate kan biraa fidee ol galfateeti isii gaafa siin asii galtee jettu koottu jedhee gisee siin dhaqxee jettu irraa buuseeti morma irraa buuse sababa qabeenya sii هذا هو الظلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمين دكانة تاتي قيا قيامة كان كيس جرب لوان كينيا برا كانت نمني لو كان لما ندمتنا ما فكرتي قد تاتي كيس جرابر ربين لبو إلمنا ما كناف وهند حرمات قولي كبجاه تقولي دانقا تقولي ربين أتي واسيتي لا أجيسو متي إيرا أجيسو سران كيني ربين أولاني مالجد ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي نمني حرمات ربي دانقا ربي إيقتجد فهو خير له إساف تعالى ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا أكجر بر نمني لبو تقباسي سبب لبون تكون أصوغرتي والهم دالت فمن فكأنما قتل الناس جميعا أكجرتي نما تشوف الجيسيتي جدا من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد نمني هوري أوفي تفجتلو إلين شهيد الأجل الرسول عليه الصلاة والسلام قروا إسين صدركا شهيد ما أرقت دوبا صدركا شهيد ما أرقت هوري سيتي فجفمتي ومن قتل دون دمه فهو شهيد namni osoo ofirraa deebisuu jedhu zulmiitti godhameen ajjeeffame sadarkaa shahiideetti rabbi isaaf lakkaa hajan ومن قتل دون أهله فهو شهيد نمني آلي ساتين دوبت أجفم اللين شهيد صدركا قرتي شهيد ما أرقتا جان إذا نبالي وانكين warroon jiruu duniyaa xiqqoodhaaf waa duniyaa arraabbatamtu xiqqoo kanaaf jecha lubbuu ilma namaa baasanii jedhan lubbuu haadha manaa isaa lubbuu miskiinaa lubbuu daciifaa lubbuu akkamittan isa jiraachifadhaa silaasitu akkamittan isii jiraachifadhaa jettee fi yaaduu qabda duuba situ silaa yaada kana sammuu kan kee keessa silaasitu kaa'ata أتي الديبتات مسكينة ضعيفة كان هم ننقمني أجيفت جتو ظالمني لعنة الله عليك أبارس ربي سرها جلاته يا أخي ربي مال جدا سورة قرتي براكي ست ومن يعدم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نمني شاعر ربي ملتو دير ربي قد سيجد صدا أنيك أبات الراي بولي وانكين نما أدبك أبولا لدى نما سفوك أبولا لدى نما أمنتيسا جبيفة إلى لدى زالي مركت أقتني أوفين بزرنا يرون آخر الزمان
آخر الزمان إني دو ما فندو آراهم بيكو جان إن نجيسو ما فنجيس سارا اللين بيكو برسان تلوفين اتفاقاتا والله باينو رفتشيسي gochi akka kana hojjetamee dhihoo darbe kun obboleettii keenya asirraa biyyatti galtee ajjeesse kun jaarsi namichi rabbi sadhamaase wallahi baay'ee garaa nama nyaata soo obboleettii keetiitii maal akka taatu atiin dhiiraas atiin dhalaas of ilaala keessattuu ijoolleen shamarranii بارك الله فيكم أوف إلالا بريتشاتي أوف إلالا بريتشاتي نما حياتك كيسن خطر الرجل شت غونكما اتين هداتنا غونكما نما حياتك كيسن خطر كيسن غلچو نما دنيا دابجت لبو كيسن بلسو نما وانتي كوتيكو داف لبو كيسن بلسو دلغتي تهابتي ارغل فتنيا ندوبا هنچقمتي جرو كنا راها اتنغوني دوبا hin hojjetatte bu'aa isaan agarre duuba zaalima tokkan taane godhe jechu zaalima tokkan taane godhe jechu zaalima kararraa kuchisiise subhanallah kun baay'ee nama gaddisiisa rabbiin maal jedha suuraa hijr keessatti waqfid janaahaka lilmu'miniin nabi muhammad itti gaafa dubbatu goflaa kankee qochoo kankee mu'mintootaaf gadi qabii hin xixin hin lolin mu'mintootattiin kahin eeggadhu hurumaata hin miidhin ربي همس آية برا خيستي سورة مائدة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نامني لبو توكو باسي دنيا كان الرد لبو توكو مالي ملي بغير نفس لبونا ما باسو أملت نما لبو باسي جدي كشريعات لبو إسابا فما nama harka mirgaa namarraa mure harkuma isaa mirgaa murama akka shari'aa islaamaatti nama ija mirgaa nama baase ijuma mirgaa baafama yoo namichi diyaa gaafatee diyaa jechuun kennaadha gaala dhibba kennama yoo abbaan irraa miidhame sun kana gaafatee fudhate malee hin ajjeeffama jechuun namni lubbuu tokko baase بغير نفس لبون إني أجيسس لبون نما تكو كان مبلسين وفما ساتي التيادة نما نقا لبو إسابا لسيجد أو فساد في الأرض تكيمو غرتي دجرة بديدة لقود عن ملت نمني لبو نم تكو باسي فكأنما قتل الناس جميعا أكنما لبو نما هندكنا دنيا رجرو باسي تيجو دلي كان مر أرغتا namni lubbuu qulqulluu takka balleesse lubbuu qulqulluu takka kan rabbi haraam godhe ajjeessu dilii akka waan nama addunyaa kanarra jiru ajjeesse mara ofirratti baadhata jechuudha waman ahyaahaa faka'annamaa ahya annasa jamiica namni lubbuu takka jiraachise namni lubbuu takka du'arraa hambise namni lubbuu takka isaa itti roorrifamuu balaarraa baasee jedhe فكأنما أحيا الناس جميعا أكا قرتي نما مردو الرباسيت جتشو إيقا ربي وني كان دانقا أكا نكاهف مالي في أكا إلمنا ما والهميني في أكا إلمنا ما دانقا دبري والهن أجيفني في أكا إلمنا ما إني هم نقبو إسا هم ننقبني أكا هميني في إني إريك أبو إسا إرين قبني أكا إرت هندلقني في كالربين كان دوي في egaan atiin haadha manaa keetii miskiina si jiraachisuudhaaf gadi baate lubbuu si baafte rabbinu kan irratti sin dhiisu hadiisa keessatti almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu ba'duhu ba'dan
وشبك بين أصابعه. حديث متفق عليه ده مؤمن نجل الرسول عليه الصلاة والسلام غرين إسا غري جبيسا جلن أكا إجار سمناتي من نكوني مكتي تقول كهاتي دابتي من انتاتو غما كان أستي ورانا ميت أتشيس أول أسيس ولد دفيت من جباتا هجتشو مؤمن نيس أكا كانت والجبيسيت حركة والقبيت irree walii tahee hamlee walii taheet wal jiraachisaa jedhan. Egaa kan jiru duniyaati wal dhabamsiisaaru manni halakkaahu yookiin barri halakkaahu jenneetuma dhiifna. Kan haati manaa abbaa manaa ajjeessaa jirtu, abbaan manaa haadha manaa isaa miskiin ajjeessaa jiru, abbaan manaa warra isaa zollomee horii harkaa fudhatee badaa jiru manni halakkaahu. Egaa obboleewwan keenya darsii kana kan kaafneef sababa waa malee miti. Zaalimatu jira lafa duniyaa kanarra zaalimatu jira. Nama rabbiin sodaannetu jira. Nama waan ammattii hamma liqimsu malee ittiin hassabamaa ittiin gaafatamaa hin jennetu jira. Nama hadha qofa naafa toltuu har'a qofan jiruu bareedduu jiraadhaa nama jedhutu jira. Dhaamsi kiyya har'aa kallattiidhaan obboleewwan kiyya shamarraas hin ilaallata, warroota dhiiraas hin ilaallata. Warroota dhiiraa rasuulli alayhi salaatu wassalaam istawsuu binnisaa'i khayraan jedhani. Khayrii waliif dhaamaa dhalaa keessan irratti rahmata oolaadhaa jedhan. Gaafa kaan Umar namichi dhalaarra rukutaniinnaan xiqqoo rukunnaan lakkisaa laa tadribuu ima Allah gabroota rabbii hin rukutinaadhaa dhiisaa booji'amtuudha dhalaan isin biratti jennaan dhalaan torban tokkoof suuqa deddeemuu baay'isan jennaan sahabtichi dhufeeti za'irna nisaa'u alaa azwaajihinna shamarran abbaa manaa isaanii irratti akkaan jal'atanii jiranii akkaan hammaatanii dhagahuu didanii jennaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam tokkoon keessan yeroo haadha manaa isaa rukutu fuula haa eeggatu akka fuula hin balleessinee jedhan. Falyattaqil wajhaa jedhan fuula gartee akka hin balleessinee fuula gartee akka jalaa hin balleessinee jedhan. Ati kan lubbuuyyuu balleessaa jirtu maali wanni irraa himnuyyuu hin jiru jechuu maalirraa akka dubbannu nuuf hin galu. Isa kanaaf barakallahu fiikum rabbi barakaa isinitti haa godhu. Warri shamarraniis warri gartee dhiiraas huduuda rabbii daangaa rabbiin nuu kaa'e haqqii walitti dhufeenyaa keessatti haqqii gartee waan gartee mallakannee keessatti daangaa rabbii nuu kaa'e qabachuun barbaachisaadha jechuudha. Jiruu duniyaatiif jecha jiruu gartee daqiiqaa keessa badduuf jecha lubbuu walii balleessuu jiruu gartee guyyaa keessa dhabamtuuf jecha wal dhabamsiisuun barbaachisaadha miti. Maaliifi rabbitu irraa nu seerate waan ta'eef wanni rabbi irraa nu seerate seeratamaadha jechuudha. Wanni gartee rasuulli rabbii nuu dhaaman wanni gartee rasuulli hin ta'u jedhan wanni gartee rasuulli zulmiidhaa waan kanarraa fagaadhaa jedhan irraa fagaatamuudha qabaa jechuudha. Maaliifi zulmiitu baay'ate sababiin isaatis macalesh mabraatii wayin irraa badee ture. Sababa kanaaf viidiyoo kana waraabuudhaaf itti dirqamna jechuudha. Zulmiin akka kana waan jiruudhaaf atiin dhiiraa horii dhalaatiin hin duroomaa dhalaa kana na duroomsitii haadha manaa kan keetii horiidhaaf jecha biyyaa baaftee ergiteeti
yoo jette silaa durummaatti hin geessu abadan rabbi sirra kaa'e malee isiirran keenye halaal yoo taate mana keessaa bareeddi duuba. Warri shamarraniis bultii keessatti wanni ilaallachuu qabdan bifa tasgabbiitiin nama zulmii isinirraan hin geenye, nama lubbuu keessan akka xiqqootti hin balleessine, kana irraan of eegdaniiti nama gaariitti deemuun barbaachisaadha. Sababiin isaatis zamana kana namni dur maal jedhu yookiin safuu isa jedhamu eeggata, sana sodaata, yoo sana dhiise immoo amantii ofii sodaata. Amma kana bira dabree jira namni hadhuma aannan jiraadhaa abaloo haduu jechaa jira. Isa kanaaf rabbiin zaalima akka kanaa hunda keessanitti hin qabin. Nuhi warra dhiiraas immoo zaalima nama zulmuu fi nama haqa namaa nyaatu, nama immoo miskiina gara malee miidhee ajjeessu rabbiin hin godhin. Baarakallahu fiikum. فإن صوابا فمن الله وإن خطأت فمن نفسي والشيطان. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.